Harka fuunee hordoftoota kee beekumsaalii nageenya keessan badhaadhaa jecha arrallee waan bareedduu taate tokko wanta ispeeshaalii taate tokko isinii qabadhee dhufeetiin jira. Turtii keessan agatuma viidiyoo kanaatti na waliin gochuudhaan akkasumarree chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib erga gootanii booddee viidiyoo jaallatan laayik sheer gochuu yaada keessan koomentii irratti barreessuudhaan faraafiriyyaa maatiif waatiif sheer gochuun itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Egaa shamarran keenya akkuma karaa tiktookiitiin gaaffilee garaagaraa wal gaggaafannu maalitti fayyadamtaa maal kan jettanii hedduun keessan viidiyoo sammuu kana hojjedhu irraa jaallatanii gaaffii sinna gaafattanii guutuu viidiyoo isaa as yuutuub irratti argattu. Deemaa yuutuub sabiskiraayib gochuudhaan guutummaa viidiyoo jira argattan itti fayyadamuu dandeessuun jechuutti jira. Egaa warri karaa sana qabatanii akkaataa itti yuutuub irra seenanii karaa tiktookiidhaan viidiyoo argattan illee isiniif hojjedheetiin ture baay'een keessan seentanii daawwachaa akkasumallee itti fayyadamaatii jirtu. Akkasuma chaanaalii kana irra sabiskiraayib gootanis hedduu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuuti barbaade. Egaa akkuma as gubbaa irratti argitanii guyyaa irraa kanammoo wanta bareedduu taate tokko sammuu kanammoo birqinatti ta'e yeroo hundumaa torbaniin irra deddeebi'ee kan itti fayyadamu keessaa isiniif illee qabadhee dhufee jechuudha. Egaa har'a akkuma sirriitti argaa jirtanii zanaafataa jedheetiin miira gammachuu keessa galee itti fayyadamutti jira jechuudha. Wanni walitti dabalee itti fayyadame har'a rifeensa keenyaadhaa fi qurunfudii kanaa fi roosmerii jechuudha. Sammuu kana roosmeriin ana faashinii birqinatti ta'e faayidaa isaa waan baay'ee natti tole bakka irraa dhiisinaan jechuu dideen itti deddeebi'atti jira. Akkasuma bittuun isaas waan nama miine saantiima xiqqoodhaan bitama. Bakkuma barbaadanitti argachuu dandeessu isiniin jedheetiin jira. Eessaa arganna warri jettanii gaafattanii bakka argattanillee viidiyoo duraa irratti hojjedheetiin ture. Isiniin galee yoo ta'e illee akkamittiin akka googilii irra seentanii googil gootanii yookaan sarchii gootanii suura kana baafattanii namatti illee argachuudhaaf yoo ta'e sirrakkise yoo ta'e viidiyoo itti aanu irratti akkamittiin akka googilii irra seentanii sarchii gootanii waan kana baaftanii bitachuu dandeessan isinii hojjechuun ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya akkuma gubbaa irratti argitanii waa lama qofanii kana walitti dabalee jiru. Akkuma argaa jirtanii roosmarii kana qopheessee jira. Erga miicee awwaara isaarraa horkuu fi miicee qulqulleessee booda sooftiidhaan gogsii bishaan isaarraa horkuufeen ture. Har'a garuu wanti itti dabalamu baay'ee miti. Bishaan jechuudha. Bishaan ho'aatti dabaluufanii qurunfudiidhaa fi roosmerii kana erga qodaa qulqulluu ta'e miiccinee qopheessinee booda erga kanatti gadi naqannee bishaan danfisanii itti naquu jechuudha. Bishaan danfisanii itti naquu jechuudha. Isa booda erga gaditti naqnee booda haala kanaatiin sochoosuudha. Akkuma argaatii jirtan viidiyoo isinitti mul'ata yaada. Haasaa kiyya irrattis immoo xiyyeeffattanii wanti gaafa isinitti ta'u hin jiru salphumatti hojjettanii itti fayyadamuu waan dandeessan jechuu goote. Egaa daawwattoota kiyyaa roosmerii fi qurunfudii kana haala kanaatiin walitti dabalee walitti sochoosuutti jira jechuudha. Amma walitti sochoosaa jira. Daqiiqaa muraasa booda bishaan ho'aan ani itti naqe kuni bishaan isaa hin qorreetu. Kun immoo halluu isaa jijjiirrataa jechuudha. Bifti roosmerii fi akkasuma qurunfudii as keessatti gara diimaatti jijjiiramaa jechuudha. Bishaan sana kan nuti itti fayyadamnu. Akkuma argaa jirtanii fooxaa itti mariitiin turse haa qorru jedheeni daqiiqaa 15 hin taanetti fakkaate. Anis hojiitti biizii ta'ee san booda deebi'ee yeroo ilaalu akka kanaa ta'ee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkasumallee fooliin isaa baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Haala kanaan salphaatti mana keessatti shamarran keenya waan kun akkasiin hin darbinii itti fayyadamaa rifeensa keessanii kunuunsa chaalenjii godhaa isiniin jedha. San booddee erga kuni bishaan isaa qorree akkasitti bifti isaa gara halluu kanaa gara bunnii kanaatti jijjiiramee booda kana namatti fayyadamu keessaa calaladhaa jechuudha. Kana namatti fayyadamu kanarraa fi garuu akkuma jiruuniin firiijii keessa kaawwachuufanii erga bishaan isaa keessaa isa qulqulluu kana calalee booddee qodaa akkasitti naqattu jechuudha. Isinillee qodaa kanaa kan ispireeyii kan ittiin saamuna shintibeetiin miicamu gilaasiin ittiin qulqulleeffamu guute ijoollee mana rabaa keessa jirtan keessattuu qodaa kanallee argachuudhaa fi wanti fagoo isin deemsisu hin jiru manuma keessa jira jechuudha. Waan manuma keessaati. Anallee ishee kana nan bitadhe garuu warri bituu illee hin barbaanne waan saamunaan keessaa dhume miicanii
qodaa ispiree gochuu danda'u yookaan itti buufuu danda'uun itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. San booddee bishaan san ergan keessaa calalee qabbanaa'ee hedduu tokko namatti tola. Fooliin isaallee baay'ee kan namatti tolu akkasuma kan roosmarii. Qurunfudii immoo namni hin beekne hin jiru. Qurunfudiin baay'een keessan hin beektu. Warra rifeensa keessan baay'ee ta'e rifeensa keessan addaan qoqqooduudhaan akkuma kanaatiin seeraan hunduma isaa wal keessistanii bishaan kana ergaa itti buuftanii yookaan itti fayyadamtanii booda akkuma yeroo hunda isiniin jedhu daqiiqaa 30 booda ofirraa miicuu ni dandeessu. Torbanitti yeroo tokko itti fayyadamuudhaan rifeensa keessan kunuunsitanii rifeensa bareedaa fi halluu bareedaa ta'e qabaachuu dandeessu. Viidiyoon irra qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo irraa nama walitti deemnutti channel kana subscribe share gochuudhaan yaada keessan koomentii irratti barreessaa. Baay'ee.